Tigraayitti hojiin loltoota 75,000 deebisanii ijaaruu guyyaa boruu irraa eegala jedhan Koomishiniin Haaromsa Biyyaalessaa. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatti waliin tura. Viidiyoon suukanneessaan har'a miidiyaa hawaasaa irratti bahee namoota hedduu dallansiisee gaddisiiseera. Viidiyoon kun yeroo mucaan tokko albeen qalamu kan argisiisu yoo ta'u, viidiyoon kun kan waraabames namootuma gocha kana raawwatanidha. Namoonni gocha kana raawwatan maqaa sabaa fi amantiis kan leellisan ta'uu sagalee waraabbii kanarraa argameen ni mul'isa. Sababa gochi suukanneessaan kun raawwatameef uummata biratti dheekkamtiin guddaan uumameera. Jiraattonni mootummaan dhimma kanaaf furmaata akka kennan gaafachaa jiru. Hojiin loltoota Tigraay duraanii deebisanii ijaaruu guyyaa boruu akka eegalu Koomishiniin Haaromsa Biyyaalessaa beeksise. Hojiin hidhattoota naannolee torba keessaa dhufan 37,000 ol ta'an gara giddugala haaromsaatti galchuun raawwatamu Koomishinarri Koomishinichaa Tamasgeen Xilahuun ibsa kennaniin ifoomsaniiru. Hojii hidhattoota deebisanii ijaaruu fi hawaasatti makuu kanaaf baajanni doolaara miiliyoona 760 ol ramadamus eeraniiru. Pirojektii kana dhugoomsuuf mootummaan birrii biiliyoona 1 kan ramade yoo ta'u, qaamoleen gargaarsaa doolaara miiliyoona 60 arjoomanii hojiin hidhattoota 75,000 ol naannoo Tigraayitti argaman deebisanii ijaaruu ni eegala jedhan. Naannichatti Maqalee dabalatee Idaagaa, Hamusii fi Adwaatti giddugalli 3 kan adda baafamu. Torban kana keessa hidhattoonni 320 kan simatan ta'uu dubbataniiru. Sadaasa 11 bara 2017 irraa eegalee hojiin hidhattoota simachuu iddoo taajjabdoonni gamtaa Afrikaa argamanitti hidhannoo isaanii raayyaa ittisa biyyaatiif dabarsanii kennuu ni eegala jedhameera. Ji'oota afranitti aanan keessatti hidhattoonni 75,000 ol hidhannoo hiikkachuun akkaataa itti fufiinsa qabuun ijaaramus jedhame. Waggoota lamaan dhufan keessatti sadarkaa biyyaalessaatti hidhattoota 370 ol deebisanii ijaaruuf karoorfamuu miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Gamtaan Awurooppaa dhorkii viizaa lammiilee Itoophiyaa irratti dabarsee akka kaasuu gaafatame. Walgahiin garee hojii waloo Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa afraffaan kaleessa sadaasa 19 bara 2024 magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Yaa'ichaan gamni lamaanuu hariiroo tarsiimoo qaban jabeessuuf kutannoo qabaachuu ibsaniiru. Deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Misgaanuu Argaan gamtaa Awurooppaa michuu tarsiimoo Itoophiyaa ta'uu eeruun Itoophiyaan michummaa gamtichaa waliin qabdu cimsuuf kutannoo akka qabdus dubbataniiru. Itoophiyaan biyya ga'umsa ce'umsaa fi galma godaansaa ta'uu ibsuun dhimma godaansaa dhimmoota siyaasaa xiyyeeffannoo barbaadan waliin madaalama walqixa kan barbaadu ta'uus eeraniiru. Gama biraatiin gamtaan Awurooppaa uggura viizaa kanaan dura lammiilee Itoophiyaa irratti dabarsee ture kaasuuf tarkaanfii fudhachuu akka qabu hubachiisuu isaanii odeeffannoo ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Gamtichi baatii eebilaa bara 2024 sababa dhimma godaantota Itoophiyaa Awurooppaa keessatti argamanii walqabatee mootummaa Itoophiyaa irraa tumsa gahaa argachuu hin dandeenye jechuun tajaajila viizaa kennuu yeroodhaaf dhaabuun ni beekama. Murteewwan gamtichi Itoophiyaa irratti dabarse keessaa tokko Itoophiyaanonni viizaa seenaa kan yeroo tokko ol biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa keessa seenuu fi keessaa ba'uu danda'an maltiipil intirii argachuu kan hin dandeenye ta'uu dubbataniiru. Kana malees lammiileen Itoophiyaa paaspoortii dippiloomaasii fi tajaajila qaban kaffaltii malee viizaan akka hin kennamneef ajajameera. Tokkummaan ilaalchaa fi gocha tokkummaa sabdaneessummaa murteessaadha jedhan Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan guyyaa ayyaana saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 19ffaa sababeeffachuun mariin paanaalii mana maree magaalaa Finfinneetti caffee Oromiyaa waliin ta'uun qopheessan irratti haasaa taasisaniin afyaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan tokkummaan ilaalchaa fi gocha tokkummaa sabdaneessummaaf murteessaa ta'uu dubbataniiru. Akka ibsa isaaniitti Itoophiyaan biyya heddumminni sabdaneessummaa keessatti dhugoomuudha. Kana milkeessuuf hirmaannaa jiraattota magaalaa Finfinnee murteessaadha jedhan. Gaaddisa heera tokkoo jalatti seenaa dhuunfaa fi seenaa waloo keenya qabannee waliin jiraachuuf walitti dhufeenya magaalota lameenii cimsuuf tokkummaa ilaalchaa fi gocha murteessaadha jedhan. Mariin paanaalii akkasii walitti dhufeenya diinagdee, aadaa fi hawaasummaa obbolummaa akka cimsu himanii waltajjii akkanaa gara fuulduraatti qopheessuun kan itti fufu ta'uus dubbataniiru. Fooramiin bulchiinsa intarneetii Afrikaa geggeeffamuu eegale. Fooramiin bulchiinsa intarneetii Afrikaa 13ffaan Finfinneetti geggeeffamaa jira. Fooramichi mata duree dijitaala Afrikaa dhugoomsuuf qaamolee qooda fudhattoota cinaa ijaaruun barbaachisaa jedhamuun marii paanaaliin geggeeffamaa jira. Guddina diinagdee Afrikaa waaressuuf uwwisa intarneetii mirkaneessuun murteessaa ta'uunis ibsameera. Fooramichi har'a dabalatee guyyoota 3f galma walgahii Koomishinii Diinagdee Gamtaa Afrikaatti ni taa'ama.
Lammiileen Naayijeeriyaa Itoophiyaa keessa hidhamanii jiran gara biyya isaanii akka deebifaman manni murtii ajaja dabarse. Lammiileen Naayijeeriyaa 270 Itoophiyaa keessatti hidhamanii argaman gara biyya isaaniitti akka deebi'aniif ministeerri dhimma alaa fi koomishiniin diyaaspooraa Naayijeeriyaa haala akka mijeessu manni murtii olaanaan Naayijeeriyaa ajaja dabarseera. Hidhamtoonni Naayijeeriyaa 270 kunneen mana hidhaa Qaallittiitti kan argaman ta'uun seerameera. Manni murtichaa kun ajaja kana kan dabarse sababa hir'ina baajataatiin Itoophiyaan hidhamtoota kana tursiisuu akka hin dandeenye ibsuun hordofeeti. Hidhamtoonni Naayijeeriyaa kunneen mana murtiitti osoo hin dhiyaatinii fi mirga abukaatoo osoo dhorkamanii argamus jedhameera. Dhaabbileen Naayijeeriyaa dhimmi kun ilaallatu mirga hidhamtoota kanneeniitiif akka falmu manni murtii gabaaseera. Oduu biyya alaatiin imbaasiin US Somaaliyaa jiru Somaalilaandii fi pirezidaantii haaraa filannoo mo'ateef baga gammaddee jedheera. Imbaasiin US Somaaliyaa Moqaadishoo jiru Somaalilaandii fi pirezidaantii haaraa filannoo mo'atan Abdurrahmaan Muhammad Abdullaahi irroo baga gammaddan jedhuudha. Imbaasichi fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti baaseen filannoo ajaa'ibaa gaggeessee fi aangoo karaa nagahaatiin dabarsu Somaalilaandiitti jirtu naannichaaf isa alattiyyuu fakkeenya guddaadha jedhe. Hoogganaan paartii mormituu Abdurrahmaan Muhammad Abdullaahi yookaan irroo jedhamu pirezidaantii haaraa Somaalilaand ta'uun filatamaniiru. Erga mo'uun isaanii mirkanaa'ee booda hunda keenyatu mo'ee Somaalilaanditu mo'ee jechuun tokkummaa isaanii labsaniiru. Obbo Abdurrahmaan paartii isaanii waadaanii bakka bu'uun pirezidaantii Somaalilaandii bara 2017 irraa eegalee aangoorra jiran Musee Bihii mo'atanii gara aangootti dhufaniiru. Ergaa baga gammaddee imbaasiin Ameerikaa kana hordofee namoonni muraasni Ameerikaan keessumaa bulchiinsa Doonaald Tiraamp ijaarachaa jiru Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennuu laata kan jedhu gaaffii ta'eetiin jira. Bu'aan Tiraamp filatamuun Somaaliyaa irratti Itoophiyaa deeggaruu Somaalilaandiif beekamtii kennuu fi olaantummaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa irratti akka qabattuuf kan Dimookiraatotaa caalaa bulchiinsi Tiraamp deeggaruu akka danda'u himan. Oduu biraatiin imbaasiin Ameerikaa Yukureen sababa haleellaa Raashaan cufame. Imbaasichi haleellaa qilleensa irraa eeggachuuf akeekkachiisa baaseetiin jira. Waraanni Raashaa fi Yukureen gara marsaa haaraatti ce'ee ammallee itti fufee jira. Keessattuu erga Ameerikaan Yukureen meeshaa fageenya dheeraa fayyadamuun Mooskoo rukutuuf eeyyamtee booda muddamni haaraan uumameera. Biyyoonni lachuu humna lafootiin alatti haleellaa qilleensaa fayyadamaa kan jiran yoo ta'u imbaasiin Ameerikaa Kiyev jiru guyyaa tokkoof akka cufamu ajaja dabarseera. Akka akeekkachiisa imbaasichaatti hojjettoonni imbaasichaas yeroo achi jiranitti haleellaa qilleensarraa of eeguu akka qaban dhaamaniiru. Raashaan Ameerikaa dabalatee Biriteenii fi Faransaay Yukureen keessatti meeshaa fageenya dheeraa akka fayyadaman hayyamuun naatoon kallattiin waraana kanatti makamuu natti agarsiisa jetteerti. Yukureen meeshaa waraanaa fageenya dheeraa fayyadamuun Raashaa irratti haleellaa kan raawwatte yoo ta'u pirezidaantiin Putiin haaloo bahuuf doorsisaniiru. Pirezidaantichi haleellaa Yukureen raawwatteef deebii niikuleeraa kennuuf seera hayyamu mallatteessuu isaanii Rooyiters gabaaseera. Yeroon aangoo isaanii ji'a lama kan hafe pirezidaantiin Ameerikaa amma Yukureen meeshaa waraanaa fageenya dheeraa hojjetu hayyama kan kennan yoo ta'u namoonni hedduun waraanni addunyaa sadaffaan ka'uu danda'a jechuun sodaataniiru. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp dabalatee namoonni siyaasaa Ameerikaa hedduun murtee pirezidaantii Baayiden kana mormaniiru.